Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaali akkasuma warreen chaanaalii yuutuubii banattanii itti fayyadamaa jirtan hundumti keessanuu baga jiraattan jecha. Egaa barattoota kutaa torbaffaatiif har'aan tanas kan hin qabadhe dhiyaadhe deebii Gilgaala jaha tuqaa takkaati. Innis akkana jaha kanneen armaan gadii dhugaa yookiin soba jechuun deebisee yookiin adda baase jaha. Irratti aan rogsadee aabaa caa fi rogsadee daa'ee fa'a kamiifuu yoo rogsadee aabaa caan walitti galoo rogsadee daa'ee fa'a ta'e rogsadee rogni aabaan walitti galoo eefaa ta'a jaha. Kun soba ta'a jechuudha. Kuni soba akkamitti ta'a yoo jenne rogsadee kanaaf mee fakkeenyaaf isuma asirra jiru kana yoo fudhanne rogni aabaan walitti galoo roga eefaa ogguu jennu kana jechuudha. Kun gita waliitii miti rogoota walitti dhufoo miti waan ta'eef soba ta'a jechuudha. Soba ta'a takkaffaani jechuudha. Baarra kan jiru immoo rogsadee paaqaa fi rogsadee saa ta'uun kamiifuu yoo rogsadee paaqaa araan walitti galoo rogsadee saa ta'uu ta'e kofti qaan walitti galoo kofa uuti jaha. Kunis soba ta'a. Maaliif asirratti fakkeenyaaf kana akka paa jenne asiin qaa yoo jenne rogsadee kanaaf raa yoo jenne akkasuma isa kanaaf asiin saa taadhaa fi asirratti uudha yoo jenne kofti qaa inni gara gubbaa kana jiruu fi kofti uu walitti galoodha jee kana osoo hin taane kofti qaadhaa fi taan walitti galoo ta'uu qaba. Kanaaf soba ta'a jechuudha. Akkasuma caarratti yoo rogsadee gaahaa'iin walitti galoo rogsadee kaalamaa ta'e rogsadee haagaa'iin walitti galoo rogsadee laakama ta'a jaha. Laakama ta'a jaha. Kuni dhugaa ta'a jechuudha. Dhugaa ta'a. Kanas akka danaa kaafnee agarsiisuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf akka kanatti yoo asirratti bakka kanaan gaa jenne gaa yoo jenne asiin ammoo haa akkasumallee asiin kaa la ma yoo jenne kun lameen walitti galoodha eega ta'e asiin jalqabatti kan inni jeemma gaa haa in walitti galoo kaalaa maati. Karaa biraa ammallee deebinee haa gaa'ii ogguu jedhu asirraan naanna'eeti. Akkasuma walitti galoo rogsadee laakama ogguu jedhu asirraan dhufeeti. Akka kan laarraa ka'ee maatti galaa jechuudha. Kanaaf dhugaa ta'a jechuudha. Akka kanatti yeroo mirkaneessinu. Inni itti aanu gaafii lammaffaadha. Yoo rogsadee maanaa'oon walitti galoo rogsadee xaayaazaa ta'e kofoota walitti galoo fi rogoota walitti galoo tarreessi jaha. Egaa kofoota walitti galoo fi rogoota walitti galoo yoo tarreessinu rogsadeen nuuf kenname haa jennu rogsadee maanaa'oo suma asirra kenname kanaaf fakkeenyaaf bakka kanatti maa asiin immoo naa oo akkasumallee xaa yaa fi zaa yoo jenne kofoota walitti galoo fi rogoota walitti galoo tarreessi hogguu jedhu asirraa gaa
kana akka fakkeenyaatti fudhannee jechuudha rog-sadee kana lamaan. Malee gaafiin sadaffaa ganaadha waan ta'eef asirraa gaamma koofti maan walitti galoo kofa xaati. Akkasumallee koofti naan walitti galoo kofa yaati. Akkasumallee koofti oon walitti galoo kofa zaati jechuudha. Kun walitti galummaa kofootaa yeroo tarreessinu jechuudha. Akkasuma walitti galummaa rogootaa yeroo tarreessinu immoo royni maanaan walitti galoo roga xaayaa ta'a. Akkasumallee roga naa'oon walitti galoo yaa zaati. Akkasumallee roga maa'oo walitti galoo roga xaazaa ta'a. Kun walitti galummaa kofootaatii fi walitti galummaa rogootaa akka kanatti tarreessinaa jechuudha. Inni tarreessin jee gaafii lammaffaadhaaf akka kana. Gara gaafii sadaffaatti yoo dhufnu ammoo danaalee armaan gadii irratti rog-sadee abaacaan walitti galoo rog-sadee daa'ee faa yoo ta'e danaa isa mul'atu kanarratti jechuudha. Rogni roga aacaa isa asiin jiru kana walitti galoo bakka duwwaati ja'a. Walitti galoo asiin aacaan walitti galoo roga kamiiti yoo jenne roga amma asirra abaacaa rog-sadee abaacaa walitti galoo rog-sadee daa'ee faa yoo ta'e jechuudha. Daa'ee faa yoo ta'e asirraa gaamma rog-sadee kanarraa aacaan isa asiin dhufnu kana aacaan walitti galoo aacaan eenyu wajjin faadha wajjin. Aan maaliif baa irra utaale waan ta'eef daanilleen irra utaaluu qaba jechuudha. Karaa aacaa ogguu jenne aacaan walitti galoo maalii ta'uu qaba? Ta'uu qaba jechuudha. Daafaa ta'uu qaba. Daafaatu guutamaa jechuudha bakka kanatti daafaa ta'uu qaba. Akkasuma baacaa yoo ta'e baa fi caa walitti aanee jira. Fi faanis walitti aanuu qaba jechuudha. Kanaaf bakka kanatti immoo faa ta'uu qaba. Akkasuma aabaa yoo ta'e immoo daa'ee ta'uu qaba jechuudha. Aabaa yoo ta'e asirratti aabaan walitti galoo daa'ee ta'uu qaba jechuudha. Kofaan yoo dhufne immoo kofti aan walitti galoo kofa ta'uu qaba. Kofti baanillee walitti galoo kofa ta'uu qaba. Kofti caan walitti galoo kofa faa ta'uu qaba jechuudha. Gaafiin sadaffaan akka kana. Yoo isiniif mul'achuu baatellee sagalee kiyyarraa waan hin je'uun adda baafachuu ni dandeessan jeetii yaada. Gara gaafii afuraffaatti yoo dabarru danaaleen armaan gadii walitti galoo ta'uu fi dhiisuu isaanii addaan baasi ja'a. Tole egaa aarra inni jiru walitti galoo moo walitti galoo miti jechuudhaaf maal laalla? Asirraan kaanee gaa'ii haa yoo jenne akkasuma raasaataa yoo jennu amma gaa asirraa kan nuti wal madaalchifnu kofa gaarra jiruu fi kofa raarra jiru walitti galoodhaa jenne walitti galoo miti.
akkasumallee kofti haarra jiruu fi taarra jiru walitti galoo miti. Akkasuma kofti irra jiruu fi kofti saarra jiru walitti galoo miti jechuudha. Kanaaf ulaagaan isaan itti walitti galummaa agarsiisan hin jiru waan ta'eef kun miti walitti galoo miti yookiin walitti galoo miti jechuu dandeenya jechuudha. Inni baarra jiru yoo fudhanne ammoo walitti galoo moo walitti galoo miti kan jedhu yoo fudhanne rog-sadee jaakalaa fi rog-sadee maanaa'oodha. Maanaa'oodha. Amma kun royni asii jaakaan walitti galoo roga maanaati. Egaa rogaan gaafa jennu jaakaan walitti galoo roga maanaati. Waalaikum salaam. Maanaati. Sena akkasumallee kofti kaan walitti galoo kofa naati. Kofa naati. Akkasuma rogni roga laakaan walitti galoo roga naa'ooti. Roga naa'ooti. Egaa asirraa kun walitti galummaa maaliitiin yoo jenne roga kofa rogaati waan ta'eef kun baarra inni jiru kun walitti galoodha jechuudha. Walitti galoo jennaani. Gara gaafii shanaffaatti yoo dhufnu gaafiin shanaffaan akkana. Danaalee armaan gadii jaha tuqaa danaalee armaan gadii irratti bakka duwwaa guutii jechuu fedheeti. Kofa abaacaan walitti galoo gaafa jedhu abaacaan danaa isa mul'atu kanaa fi abaacaan walitti galoo eenyu wajjin yoo jenne abaacaan walitti galoo daa'ee faati. Asirratti kan laalamuu qabu rog-sadeen kun akkamitti akka inni taa'e isarraan taa'aa jira yoo jenne abaacaa kan jiru asirraan deemna. Asirraan qixa aatiin kan jiru immoo faadha. Akkasuma qixa baatiin kan jiru eedha. Qixa caatiin kan jiru immoo daadha waan ta'eef egaa rog-sadee kanarraa abaacaan eenyu wajjin walitti galoodha yoo jennu abaacaan faa'ee daa wajjin walitti galoodha jechuudha. Kanaaf kofni inni itti walii galoo ta'uun kofni eerra jiruu fi kofni inni baarra jiru walitti galoodha jechuun agarsiisa. Inni biraa baarratti roga aabaa yeroo jennu asirraan kan jiru walitti galoo roga eefaati. Roga eefaa. Roga eefaa yookiin faa'ee jechuudha. Roga faa'ee kanaa fi roga aabaan walitti galoo ta'a. Akkasuma caarratti kofa faan walitti galoo kofa aati. Kofa faan walitti galoo kofa faa ta'a. Kofa faa inni asirraan faarra inni jiruu fi aarra inni jiru walitti galoodha jechuudha. Akkasuma daarratti yoo fudhanne ilaalle rog-sadee abaacaan gaafa jennu asirraan akkanatti yeroo dhufnu walitti galoo rog-sadee faa'eedaati. Akkasumallee rog-sadee
rog-sadee baacaa baacaa yookiin baacaa hogguu jennu asirraa kaaneeti. Baacaan eenyu wajjin walitti galoodha yoo jenne eefaadaa wajjin walitti galoo ta'a. Akkasuma rog-sadee caa'aabaan rog-sadee caa'aabaan walitti galoo rog-sadee daafa'ee ta'a. Asiin kana jechuun caarraa kaanee dhufnee baat deebine caatti deebine jechuun rog-sadee tokko. Akkasuma kunis daarraa kaanee faa dhufne faarraa dhufne irraa daatti hogguu deebine akka kana adeemsa irra deemne verteksii gita waliirraa kaanee verteksii gita waliirratti xumuruu jechuudha. Tole egaa galgala 6 tuqaa takkaa barnoota herregaa kutaa 7ffaati. Kun gaafiin 5 kun kanuma fakkaata. Asuma irratti xumurama. Har'aaf asuma irratti haa dhaabnu. Nagaan naaf tura.